Akkam jirtu maatiiwwan abdii akaadaamii nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kootu galatasaa Marsaa Milkaa'el Darajjeedha. Kan hin qabadhee dhufee keemistirii kutaa kurnaffaa boqonnaa tokkoffaa paartituudha. Qabiyyee keenya irraa keessatti paartituu kana waliin ilaalaa turre jechuudha. Paartituu barannoo keenya irraa keessatti waan lama gurguddaa ilaalla jechuudha. Tokkoffaan walqixxaattoo keemikaalaa mala hawwaadhaatiin madaaluu. LCM metodiidhaan madaaluu. Akkasumas lammaffaan immoo walqixxaattoo keemikaalaa mala aljebraatiin madaaluu kan jedhu qabiyyee keenya irraa keessatti ilaalaa turre jechuudha. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Warreen maatii taatan immoo like share gochuudhaan barattoota biroodhaan gahaan isin jedha. Kaayyoon qabiyyee keenya irraa dhuma viidiyoo kanaatti namni tokko viidiyoo kana hordofee erga xumureen boodatti kan isarraa eegamu walqixxaattoo keemikaalaa kamiifiyyuu maloota lamaan madaaluu danda'uu qaba jechuudha. Mala tokkoffaan list common multiple yookaan mala hawwaadhaatiin madaaluu danda'uu qaba. Malli keenya lammaffaan immoo algebraic metodiidhaan akkas madaaltanidha jechuudha kan isinirraa eegamu. Egaa yeroo darbee Unit 1 Chemical Reaction and Stoichiometry kan jedhu waliin jalqabnee turre jechuudha. Achi keessatti mata dureewwan xixiqqaa adda addaa kaasnee waliin ilaalaa turre. Isaan keessaa tokko introduction partii eegallee turre jechuudha. Introduction partii eegallee turre. Introduction partii keenya keessatti maal laallee change kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. What is change? When we define change, change is transformation of matter from one state to another state or from one form to another form. Jijjiirama jechuun wantoonni haala dura turan irraa haala biraatti yookaan immoo faalkaa dura turan irraa faalkaa biraatti yeroo isaan jijjiirama jennee ibsinee turre jechuudha. Jijjiirama jennee ibsinee turre. Akkasumas jijjiirama kana immoo bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluun akka danda'amu. Isaanis physical change fi chemical change jennee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kan biraa qabiyyee keenya yeroo darbee keessatti kan nuti ilaalle chemical reaction kan jedhudha. What is chemical reaction? We can define chemical reaction as a process in which reacting substances are converted to new substance called product. Adeemsa wal nyaatonni wal fudhachuudhaani gara firiitti itti jijjiiramanii maal jennaani chemical reaction jennaan jechuudha. Chemical reaction jennaan jechuudha. Chemical reactioniin kun immoo shorthand representationiidhaan shorthand notationiidhaan bakka buusuu dandeenya jennee ilaalleerra. Adeemsa chemical reactionii gabaabsinee barreessuu kanaati immoo maal jennaani chemical equation jennaan jechuudha. So we can define chemical equation as shorthand representation of chemical reaction. Formulaawwan yookaan simboliiwwan adda addaa fayyadamnee chemical reactionii bakka buusuun chemical equation akka jedhamu yeroo darbe keessatti ilaallee turre jechuudha. Kan biraan writing chemical equation kan jedhu illee ilaallee turre. Writing chemical equation. Chemical equation kana barreessuudhaaf immoo adeemsota barbaachisan adeemsa akkamii kan barbaachisa kan jedhu qabiyyee yeroo darbee keessatti ilaallee turre. Viidiyoo paartii 1 duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraan yeroo darbe qabiyyee nuti waliin ilaalle keessaa balancing chemical equation. Walqixxaattoo keemikaalaa madaaluu. Walqixxaattoo keemikaalaa madaaluu jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo walqixxaattoo keemikaalaa madaaluudhaaf maloota kam fayyadamuu qabna kan jedhu keessaa mala tokko ilaallee turre jechuudha. Akkasumas maaliif walqixxaattoo keemikaalaa madaaluun barbaachise kan jedhu jechuudha. Akkuma ilaalletti walqixxaattoo keemikaalaa madaaluu jechuun hanga atoomota gama reaaktaantii fi gama piroodaaktii jiran lakkoofsa barbaachisaa ta'e bifa koofishentiitiin bira buusuudhaanii walqixxeessuu akka ta'e illee ilaallee turre jechuudha. Atoomota gama reaaktaantii fi gama piroodaaktii jiran kan ammoo maloota adda addaatiin walqixxeessuu akka dandeenyu. Maloota adda addaatiin walqixxeessuu akka dandeenyu ilaallee turre. Isaan keessaa tokko balancing chemical equation by inspection method. Mala yaaliitiin madaaluu kan jedhu ilaallee turre. Egaa mala yaaliitiin madaaluudhaaf isteeppiiwwan yookaan tarkaanfiiwwan adda addaa kan barbaachisaa ta'e illee ilaallee turre. Viidiyoo duubatti deebitanii reefar gochuu dandeessu jechuudha. Har'a mata dureewwan xixiqqaa lama ilaalla jedheera. Achi keessaa inni tokkoffaan balancing chemical equation by least common multiple method. Mala hawwaadhaatiin walqixxaattoo keemikaalaa madaaluu kan jedhudha jechuudha. Mala hawwaadhaatiin walqixxaattoo keemikaalaa madaaluudhaaf wantoota asirratti tarraa'an kanatu nu barbaachisa jechuudha. Wantoonni kun baay'ee nu barbaachisu yookaan beekuun dirqama jechuudha. Jalqaba irratti find total balance of each element or each compound in chemical reaction.
dirqama beekuu qabna jechuudha isa kana. Maaltu nu barbaachisa? Baalaansii elementoota yookaan kompaawundoota wal nyaatisa keessa jiranii. Baalaansii isaanii barbaaduu qabna. Lammaffaa irratti maaltu nu barbaachisa? Taking the LCM. LCM jechuun hawaaxaa of the total balance of reactant and the product. Amma gaa baalaansii sana erga beeknee booda baalaansii sanaaf hawaaxaa isaanii barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Erga hawaaxaa isaanii barbaadne hawaaxaa sana maal gochuu qabna? Hiruu qabna. Maaliif irra? Total balaansii kan elementoota yookaan kompaawundoota wal nyaatichaa keessa jiraniif gama reaktaantii fi gama piroodaaktiitiin jiraniif hiruu danda'uu qabna jechuudha. Erga hirree lakkoofsa hirree arganne sana bifa koofishentiitiin keemikaal ikweeshinii keenya bira kaawwanna jechuudha. Achii booda himni keenya yookaan walqixxaattoon keenya baalaansii gochuusaa cheek goona jechuudha irra deemine. Sana gochuudhaaf gaa isteeppiiwwan adda addaatu barbaachisaadha. Necessary steps to balance chemical equation by list common multiple. Mala hawaaxaatiin walqixxaattoo keemikaalaa madaaluudhaa fi isteeppiiwwan barbaachisan waliin laalla jechuudha. Isteeppiin jalqabaa word equationii barreessuudha. Walqixxaattoo keemikaalaa keenya jechaan barreessina. Lammaffaa irratti maal goona? Write correct symbols and formula for reactant and product. Amma erga jechaan barreeffannee gara formulaatti jijjiiruu qabna. Kan wal nyaattotaas kan productis keenyaas jechuudha. Itti aansinee baalaansii barbaaduu qabna jechuudha. Kan gama wal nyaattotaas gama firiis jiru baalaansii kan elementootaa akkasumas kompaawundii achi keessa jiruutii fi baalaansii isaa barbaadu ta'a jechuudha. Steepii sadaffaa irratti baalaansii barbaanneetu gubbaa isaarra keenya. Gubbaa atoomichaa yookaan elementichaa irra keenya. Steepii sadaffaa erga xumurree booda steepii arfaffaa. Steepii arfaffaa yookaan tarkaanfii arfaffaa keenya irratti maal goona? Find list common multiple of each total balance and place it above arrow. Isa kana immoo xiyyaa keenya irra kaawwanna. Baalaansii sanaaf hawaaxaa isaa barbaanna. Hawaaxaa erga argannee booda xiyya keenya irratti hawaaxaa baalaansota sanaa keewwanna jechuudha. Erga hawaaxaa barbaannee steepii shanaffaa irratti maal goona? Hawaaxaa xiyya irra kaawwanne sana fuuneetu baalaansii tokko tokko elementootaatiif irra. Baalaansii tokko tokko elementootaatiif irreetu dhumarratti bifa koofishentiitiin gama reaktaantiitiinis gama piroodaaktiitiinis keewwanna jechuudha. Kanaaf koofishentiin suni walqixxaachuusaa dhumarratti cheek gochuu qabna jechuudha. Dhumarratti cheek gochuu qabna. Isa kana sirriitti akka hubattanii fi fakkeenyota kanaa gaditti waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa irraa jalqabna. Example jedha. Ajajni keenya maal jedha? Balance the following reaction by using list common multiple. Wal nyaatisa keemikaalaa armaan gaditti kenname kanaa fi mala hawaaxaatii walqixxaattoo keemikaalaa isaa madaalii jedha. Gaaffii tokkoffaa. When aluminum react with oxygen, aluminum oxide is formed. Write balanced chemical equation for this reaction jedha. Walqixxaattoon keenya yookaan wal nyaatisi keemikaalaa keenya alumineemiitu oksijiinii wajjin wal nyaate. Maal kenne? Aluminum oxide kenne. Aluminum oxide kenne. Hima kanaaf gaa mala hawaaxaatiin walqixxaattoo keemikaalaa isa barbaadeedha. Isa kana barbaaduudhaaf akkuma dura isinitti hime isteeppiiwwan armaan olitti kaafne sana hordofuu qabna. Isteeppii tokkoffaa word equationii barreessuu qabna. Word equationii chemical reaction nu kenname aluminum plus or aluminum react with oxygen to form aluminum oxide. Inni kun jechaan kan barreeffame jechuudha. Jechaan kan barreeffame kana maal goona? Itti aansinee isteeppii lammaffaa irratti gara foormulaatti jijjiiruu qabna. Aluminum ishee kanadha. React with jennaan mallattoo ida'u kanaanii akkasumas oxygen ishee kanadha. Bu'aan dhumarratti yookaan piroodaaktiin keenya aluminum oxide ta'a. Aluminum oxide ta'a. Steepii sadaffaa irratti baalaansii tokkoon tokkoon elementoota kana yookaan kompaawundii kana barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Jalqaba irratti mee foormulaa keenya barreeffannu. Aluminum plus oxygen or when aluminum react with oxygen it produces aluminum oxide. Aluminum oxide. Isa kanaaf gaa steepii sadaffaa irratti baalaansii isaanii barbaaduu qabna. Baalaansiin kan alumineemiidhaa meeqa? 3dha. Kan oksijiiniidhaa meeqa?
Baalaansiin oksijiinii meeqa? Lamadha mitiire? Lama. Tokkoon isheetiif lama yoo ta'e lamaan isheetiif meeqa ta'a? Afur ta'a jechuudha. Afur ta'a. Achi booda alumineemiidhaaf meeqa inneerra? 3 inneerra. Lamaan isheetiif meeqa ta'a? Gamana irratti 6 ta'a. Oksijiinii tokkoon isheetiif 2 inneerra. 3 isheetiif meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Erga bifa kanaan barreeffannee isteeppii sadaffaa keenya xumurreerra jechuudha. Garamitti darbina? Isteeppii arfaffaa keenyatti darbina. Isteeppii arfaffaa irratti immoo lakkoofsota kanaa fi hawaaxaa isaanii barbaaduu qabna jechuudha. Jalqaba foormulaa keenyaa barreeffannu alumineemii react with oxygen. Alumineemiin oksijiinii wajji wal nyaatee maal kenna? Alumineem oxide kenna mitiire? Asirra meeqa jaara? 6. Asirra 6tu jira. Asirra meeqatu jira? 4. Alumineemiirra meeqatu jira? 4 no 3. Iddoo kana 3dha. Hawaaxaan lakkoofsota kanaa 3, 4 fi 6 meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Amma isteeppii keenya sattaanu keessatti hawaaxaa kana hirra jechuudha. Hawaaxaa kana tokkoon lakkoofsota mataarra jiran kanaatiif irra. Jalqaba irratti mee 12 4 faa hirru. Jalqaba foormulaa keenyaa barreeffannu aluminum react with oxygen to form or to produce aluminum oxide. Egaa hawaaxaan keenya jira 12 jenneerra 12 yeroo 3 meeqa ta'a? 4. Koefficientii alumineemii irratti koefficientii lakkoofsa 4 keenya barreeffanna jechuudha. Erga kana barreeffannee amma immoo 12 yeroo 3 oksijiinii biratti meeqa ta'a jechuudha? 3. Iddoo kana 3. Eeshi amma kan itti aanu 12 yeroo 6 12 yeroo 6 meeqadha? Meeqa ta'a? 2. 2 ta'a jechuudha. Amma xumurreerra. Isteeppiin inni dhumaa cheek gochuudha jechuudha. Cheek gochuudha. Gama reaaktaantii keenya reaaktaantii paartii yoo ta'e piroodaaktii paartii yoo ta'e gubbaa kanatti mee foormulaa keenyaa barreeffanna. Foormulaan keenya inni sirriin 4 alumineemii ida'uu 3 oksijiinii ni kenna 2 alumineem oxide ta'a jechuudha. Foormulaan keenya inni sirriin isa kana iddoo kana 3dha. Sorry. Iddoon kun 3dha. Erga bifa kanaatiin barreeffannee booda cheek goona. Isteeppii 6ffaa irratti cheek goona. Alumineemii meeqa qabna inni? Gama reaaktaantiin 4. Gama piroodaaktii 2/2 4 qabna. Eshi amma kan itti aanu oksijiiniidha. Oksijiiniin gama reaaktaantii meeqatu jira? 3/2 6. 6. Gama piroodaaktii oksijiinii meeqa jira? Iddoon kun 3dha. 3/2 6. Kan itti aanu xumurreerra mitiire? Eeyyee. Kanaafi walqixxaattoon keemikaalaa keenyaa baalansii ta'eera jechuudha. Bifa kanaatiin madaaluun mala hawaaxaatiin madaaluu jedhama jechuudha. Fakkeenya lammaffaatti fufnee ilaallu. Fakkeenya lammaffaan maal jedhaa? The reaction of sodium sulfate with aluminum nitrate. Sodium sulfateetu aluminum nitrate wajji wal nyaatee maal kenna? Aluminum sulfateedhaa fi sodium nitrate kennaa jedha. Wal nyaatisa kanaa fi keemikaal equationii baalaansii ta'e mala hawaaxaatiin barbaadii jedha. Kanaaf isteeppii jalqabaa irratti akka dura isinii kaafnee maaliin barreeffachuu qabna? Word equationiidhaan barreeffachuu qabna. Hima keenya gara word equationiitti jiranna jechuudha. Sodium sulfate react with aluminum nitrate. It gives or it forms or it produces aluminum sulfate plus sodium nitrate. Kun walqixxaattoo keemikaalaa keenya jechuudha. Walqixxaattoo keemikaalaa keenya erga barreeffannee isteeppii 2 irratti walqixxaattoo kanaa fi foormulaa sirrii ta'e barreessuu qabna. Kun sodium sulfateedha. Kun aluminum nitrateedha. Kun immoo aluminum sulfate, kun sodium nitrateedha jechuudha. Foormulaan inni sirriin isaa kana fakkaata. Foormulaa kana yoo ilaalle baalaansii ta'eera, baalaansii hin taane. Fakkeenyaaf soodiyeemiin as 2 jira, asiin tokkumatu jira jechuudha. Kanaaf wal madaaleera, wal hin madaalle. Mara hawaaxaatiin madaaluuf deemna jechuudha. Erga kana goone isteeppii 3ffaa irratti maal gochuu qabna? Tokkoon isaaniitiif maal barbaanna? Baalaansii barbaanna. Jalqaba irratti foormulaa keenyaa barreeffannume. Sodium sulfate react with aluminum nitrate. It produces aluminum
salphate plus sodium nitrate. Erga formulaa keenya bifa kanaatiin barreeffannee booda tokkoon isaaniitiif vaalaansii barreeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Vaalaansii barreeffachuu danda'uu qabna. Vaalaansii yoo laallu kan soodiyeemii meeqa? Kan soodiyeemii tokko namni dire tokko. Tokkoon ishii tokko. Lamaan ishii hoo lama taati jechuudha. Lama taati. Salfeetiin akka gareetti vaalaansii lama qabu. Kan biraa hoo alumineemiidha. Alumineemiin sadii qaba jechuudha. Alumineemiin sadii qaba. Kan biraa hoo naatireetii. Naatireetiin akka gareetti gareen naatireetii tokkodha vaalaansiin isaa. Meeqatu jira baay'inni isaa? Sadiitu jira. Kanaaf asirratti meeqatu barraa? Sadiitu barraa jechuudha. Alumineemiin sadiidha inni irraa lamaan isaa meeqa ta'a? 6. Salfeetiin akka gareetti meeqa qabanneerra? Salfeetiin akka gareetti 2 qabanneerra baay'inni as jiru meeqa? 3dha. 3 baay'isuu 2 6 ta'a jechuudha iddoon kun. Soodiyeemiidhaaf meeqanneerra? 1. Naatireetiidhaaf akka gareetti meeqanneerra? 1. Erga bifa kanaatiin barreeffannee amma isteeppiin itti aanu isteeppii arfaffaa irratti hawaaxaa lakkoofsota kanaa barreeffanneetu baafanneetu eessatti barreessina? Xiyyaa kanarratti barreessina. Mee lakkoofsotaas jiru laalaa. Lakkoofsonni jiran 2, 3, 6dha. Akkasumas 1dha. Hawaaxaan lakkoofsota kanaa meeqa ta'a? Hawaaxaa isaanii yoo barbaannu 6 ta'a jechuudha. Hawaaxaa isaanii erga barreeffannee isteeppii shanaffaa irratti jalqabamee walqixxaattoo keenyaa barreeffannu soodiyeem salfeet react with aluminum nitrate it forms aluminum sulfate. Iddoon kun 2 jirti. Sulfate plus sodium nitrate. Erga barreeffannee hawaaxaan isaanii 6 jenneerra 6 hiruu 2 meeqa ta'a? Meeqa ta'a? 3 ta'a. Iddoo kanatti 3 barreeffanne. Eshi ammas deebinee 6 hiruu 3 meeqa ta'a? 2 ta'a mitiire? Aluminum naatireetii keenya biratti 2 barreeffanne jechuudha. Itti aansinee 6 hiruu 6 meeqa ta'a? 1 mitiire? Iddoo kanatti 1 barraa jechuudha. 1tu barraa. Kan biraan 6 hiruu 1 bakka soodiyeem naatireetii kanattis lakkoofsa 6 barreeffanne jechuudha. Amma foormulaan keenya bifa kanaatiin baalaansii ta'ee barraa jechuudha. Erga bifa kanaatiin baalaansii goonee barreeffannee booda isteeppii isa dhumaa irratti maal gochuu qabna? Cheek gochuu qabna. Mee tokkoon cheekaa goonu. Soodiyeemii meeqa qabna? Soodiyeemii gama wal nyaattotaatiin 3dha mitiire koofishantiin kun? 3 baay'isuu 2 6. Gama firii keenyaanis meeqa jira? Kunoos 6tu jira. Wal madaalee moo waliin madaalle? Wal madaaleera. Kan biraa garee saalfeetii kana mi'aa madaallu. Gareen saalfeetii kuni gama wal nyaattotaa meeqatu jira? Koofishantiin kun isaafis hin dhaabatte waan ta'eef 3. Gama firii keenyaa meeqatu jira? Kun tokkodha. 3 goodaa kana jira waan ta'eef 3. Wal madaalee moo waliin madaalle? Wal madaale. Itti aansee alumineemii keenyaa ilaallume. Alumineemiin gara wal nyaatinsaa meeqatu jira? 2. Koofishantiin 2 jira waan ta'eef 2. Gama firii keenyaa kun iddoon kun 2 waan ta'eef wal madaale. Alumineemiin keenyas wal madaaleera jechuudha. Kan biraa naatireetii, garee naatireetii haa ilaallu. Naatireetiin garee kana keessa meeqatu jira? Meeqatu jira? 1 baay'isuu 3, 3 baay'isuu 2 6. Asiinoo meeqatu jira? 6. Wal madaale immoo waliin madaalle? Wal madaaleera jechuudha. Walumaa galatti malli kun mala hawaaxaatiin walqixxaatoo keemikaalaa madaaluudha jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin madaaluu dandeenya. Lammaffaan qabiyyee keenya irraa keessatti kan laallu balancing chemical equation by using algebraic method. Mala aljebraatiin madaaluu kan jedhudha. This method of balancing chemical equation involve assigning algebraic variable. Maal goona? Variabilii yookaan bifa A, B, C, D jenneetu variabilii kennan jechuudha.
Eenyuuf tokkoon elementoota yookaan kompaawundoota wal nyaatessa keenya eessa jiran eessatti kennina bifa koofishentiitiin kennina. Bifa koofishentiitiin kennina jechuudha. Tokkoon saaniitiif bifa koofishentiitiin kennineetu itti aansinee maal goona? Koofishentiin kun gaa maatimaatikaalii akka equationii sanaaf wal qixxaattoo isaa barbaannu nu taasisa jechuudha. Erga vaariyabilii keenya kenninee booda vaariyabilii bifa A, B, C, Dtiin kennine A kanaa fi arbitararii tokko yoon kenne ka warra kaanii asirraa ka'ee barbaaduu hin danda'a jechuudha. Ka warra kaanii asirraa ka'ee barbaaduu danda'a. Mee itti fufnee ilaallu sirriitti akkasii galuudhaafi. Tole. Necessary steps. Steepota akkamiin nu barbaachisa? Chemical equation kana egaa mala algebraa kanaan madaaluudhaaf steepiiwwan akkamiin nu barbaachisa? Jalqaba irratti tokkoffaa write unbalanced equation with correct symbol of the reactant and the product. Hima nuu kenname yookaan wal nyaatessa keemikaalaa nuu kenname sanaa fi foormulaa sirrii isaa barreessina. Foormulaan kun unbalanced dha jechuudha. Balaansii gochuu deemna waan ta'eef erga foormulaa keenya barreeffannee lammaffaa irratti maal goona? Assign algebraic variable as coefficient ABC. Erga bifa kanaatiin assign godhanne itti aansinee maal goona? Choose the smallest variable. Variabilii xiqqaa fudhanneetu arbitrary lakkoofsa kenninaaf. Fakkeenyaaf A keenya akkuma jalqaba isinii kaasee tokko jennee A'n wal qixa ta'a tokko yoo jennee kaana ta'e achirra dhaabbannee kan isa kaanii madaaluu dandeenya yookaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Mee itti fufnee ilaallu. Fakkeenyota yoo ilaalle sirriitti isinii galuu danda'a waan ta'eef fakkeenya kana sirriitti hordofaa. Balance the following reaction using algebraic method. Mana algebraatiin wal nyaatessa armaan gadii kana barbaadeedha. Steepii tokkoffaa irratti akkuma jalqaba isinii kaase maal gochuu qabna? Foormulaa sirrii ta'e barreeffachuu qabna. Wal nyaatessi keenya phosphorus pentakiloraayidiitu bishaan wajjin wal nyaatee phosphoric asiidiidhaa fi hydrochloric asiidii kenne. Kun wal nyaatessa keenya. Foormulaa isaa isa sirriidha jechuudha. Foormulaa sirrii edda barreeffannee booda steepii lammaffaa irratti maal gochuu qabna? Foormulaa keenya jalqabaa barreeffannu phosphorus pentakiloride plus water bishaanii yoo wal nyaate phosphoric acidii hidha'u hydrochloric acidii. Erga foormulaa keenya barreeffannee bifa kanaatiin barreeffannee booda vaariabilii kenninaaf tokkoon isaanii ta'eef kanaan A jennu, kanaan B jennu, kanaan immoo C jenna, achi booda kanaan immoo D jenna jechuudha. ABC D keenya erga kennannee booda itti aansinee hima herreegaa haa baafannu sirraa. Hima herreegaa haa baafannu. Kana dhiisnee hima herreegaa haa baafannu. Fosforasiidhaaf fakkeenyaaf fosforasiin eessa jira? As jira mitiire? Vaariabiliin as jiru maali? Eedha. Gamanaan gama wal nyaatessa gamaanoo fosforasiin eessa jira? Siira jira mitiire? Wal qixa ta'a C ta'a jechuudha. C'n baay'een ishee tokko waan ta'eef. Fosforasii feddaa kana kennannee booda kilooriinii haa fudhannu. Kilooriiniin eessa jirti? Eera jirti mitiire gamanaan? Eera jirti. Baay'inni ishii meeqa? 5 miti? 5 wal qixa ta'a. Gama firiitiinoo kilooriiniin eessa jirti? As jirti mitiire? Maalni iddoon kuni D'dha. D'dha. Eeshi itti aansinee kan eenyutu hojjennaa? Haadrojiinii haa fudhannu. Haadrojiiniidhaaf. Haadrojiiniin gama wal nyaatessaa maalirra jirti? B'irra jirti mitiire? Baay'inni ishii meeqa? 2. B 2 wal qixa ta'a yookaan 2 B jechuu dandeenya isa kana. 2 B'n wal qixa ta'a. Eeshi gama firiitiinoo eessa jirti? As jirti mitiire? Baay'inni ishii meeqa? 3 C hidha'u kan biraa eessa jirti? D'irra jirti miti? D'n baay'inni ishii meeqa? Asitti 1 hidha'u D. Erga kan haadrojiinii bifa kanaan kennannee oksijiinitti darbina. Oksijiiniin eessa jirti? B'irra jirti mitiire asiin? Baay'inni ishii meeqa? 1. B'n wal qixa ta'a. Gama firiitiinoo eessa jirti oksijiiniin? C'irra jirti mitiire? 4 C'irra jirti jechuudha. 4 C'irra jirti. Erga bifa kanaatiin lakkoofsota kenninee asirraa kaanee fakkeenyaaf lakkoofsa xiqqaa haa kenninu Eedhaaf mee? Eedhaaf 1 haa jennu.
Een wal qixa ta'a C waan jedhuu fi C fi Een wal qixa waan ta'uu fi C'n keenyas meeqa ta'a? Tokko ta'a. Erga C tokko arganneeti hamma gaa C arganneerraa isa dhumaa kanaaf dhufne isa dhumaa bira otoo naqinii E5 jedhamiti asitti D barbaaduuf deemna. Een keenya meeqa kennine Eedhaaf tokko kennineerra. Kanaaf tokko bakka kana bulne tokko baay'isuu 5 meeqa ta'a? 5 ta'a mitiire? D'n keenya meeqa ta'a? D'n keenya 5 D arganneerra jechuudha. D arganne. Hamma maaltu nu hafe? B'tu nu hafe. B C qabna waan ta'eef B argachuu dandeenya. C meeqa inneerra? Tokko inneerra. Asitti tokko kennineerra. Kanaaf B'n wal qixa ta'a 4C jedha miti? 4C jedha. Kanaaf B'n keenya wal qixa ta'a 4 baay'isuu tokko 4 ta'a jechuudha. Amma lakkoofsota hunda arganneerra. Bakka kanatti 2 B. B'n 4. B'dhaaf 4 kennineerra. C'dhaaf tokko kennineerra. D'n immoo 5 ta'eera jechuudha. Kana walitti daanu 5 ida'uu 3 8. 2 baay'isuu 4 8 wal qixa waan ta'eef hunda isaaniitiif vaarabiloota keenyaaf gatii arganneerra jechuudha. Amma edda vaarabiloota keenyaaf gatii argannee bakka foormulaa keenyaa buufachuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti foormulaa keenyaa barreeffanna. Phosphorus pentachloride plus H2O gives phosphoric acid plus HCl. Kana qabna mitiire? Tokkoon vaarabilii kanaaf gatii isaanii haa buufnu. Eedhaaf tokko. Iddoon kun tokko haa buufannu iddoo kana E bira. B'n immoo kana miti? B'dhaaf meeqa? 4. Kan nuti arganne B'n keenya 4. Eshi B'n keenya erga 4 ta'ee booda C'dhaafuu meeqa kennina? Tokko. Eshi kan itti aanoo D'dha mitiire? D'noo gatii D meeqa arganneerra? Gatii D 5 arganneerra waan ta'eef iddoo kana 5 haa buufannu. 5. Amma isteeppii itti aanu irratti tokkoon isaaniitiif cheeggoona jechuudha. Tokkoon isaaniitiif cheeggoona. Gama wal nyaatissaa foosfarasii meeqatu jira? Reaaktaanti saayidii, reaaktaanti piroodaakti. Foosfarasiin gama wal nyaatissaa meeqa? Foosfarasii iddoo kana tokko mitiire? Tokko. Gama piroodaaktii keenyas meeqa? Iddoon kun tokkuma mitiire? Tokko. Kan itti aanu maal? Kan itti aanu kilooriinii keenyadha. Kilooriiniin gama wal nyaatissaa meeqatu jira? 5 kilooriinii. Kilooriiniin gama firii keenyas meeqatu jira? Eessadha? 5 kunoo. Kilooriiniin keenya 5. Eshi kan itti aanu haadroojiinii. Gama wal nyaatissaa haadroojiinii meeqa jira? 2 baay'isuu 4 8. 8 mitiire? 8 haa barreeffannu. Gama firii keenya hoo as 3tu jira, as 5tu jira, 8. Walumaa galatti hamma yoo ilaallu wal qixxaattuun keemikaalaa keenya madaaleera jechuudha. Wal madaaleera. Kana jechuun hammi atoomota gara wal nyaatissaa jiranii fi hammi atoomota gara firii jiran wal madaaleera jechuudha. Mee fakkeenya lammaffaa tokkotti daballee haa ilaallu. Fakkeenyi lammaffaan keenya maagnijeemiin bishaan wajjin yoo wal nyaate. Magnesium reacts with water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas jedha. Inni kun isteeppii tokkoffaa keenya irratti foormulaa isa sirrii barreessuudha waan ta'eef isteeppii tokkoffaadha. Isteeppii lammaffaa keenya irratti immoo maal goona? Vaarabilii kenninaaf maagnijeemii hidha'uu bishaanii ni kenna. Maagnijeem hydroxide hidha'uu hydrogen gaazii. Kanaaf A jennee haa kenninu ishii kanaaf maagnijeemiidhaaf A, bishaan kanaaf B, achiin maagnijeem hydroxideedhaaf C, achiin D, hydrogen gaazii keenyaaf D erga kennine booda mee kaalkuleeshiniidhaaf akka ta'utti haa baafannu. Maagnijeemiin keenya maalirra jira? Eedha miti? E wal qixa ta'a gama wal nyaatissaa Eedha. Gama firiitiin hoo eessa jira? Siirra jira mitiire? Siidhaan wal qixadha. Baay'inni ishii meeqa? Tokkodha. Kan itti aanu maal?
Haadrojiiniidha miti ree? Haadrojiinii. Haadrojiinii keenyaaf maalirra jira? Biirra jira miti? Biirra jira. Lakkoon baay'inni isaa meeqa? Lama. Lama biin wal qixa ta'a. Gamanaan haadrojiiniin eessarra jira? Asiiddoon kun siidha miti? Kan biraawoo? D. C meeqa baay'inni ishii? Lama. Lama C ida'uu gamanaan meeqatu jira? Lama D'tu jira. Lama D. Afur miti isheen kun D'dha. Erga akkas goonee oksijiiniidha kan itti aanu. Oksijiiniin keenya gama wal nyaatinsaa maalirra jira? B'rra jira. As jira miti ree? B. Baay'ina isaa meeqa? Tokko. B'n wal qixa ta'a. Gama naannoo oksijiiniin eessa jira? C'rra jira. Baay'inni isaa meeqa? Lama C. Lama C. Isaan kun gaa istookomeetrik kaalkuleeshinii keenyaaf akka ta'utti bifa kanaan vaaraabiloota erga kennine achi keessaa mee een wal qixa ta'a tokko haa jennee haa fudhannu. Arbitirariidha kun jechuudha. Arbitirariidha. Wal qixa ta'a tokko jennee yoo kennine amma gaa A fi C wal qixa ta'a jennee irra waan ta'eef C'n keenyas meeqa ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. Erga C argannee booda ishee dhumaa kanarraa gatii B argachuu dandeenya. C'n tokko waan ta'eef bakka C kana yoo tokko buusne meeqa ta'a? B'n keenya meeqa ta'a? B'n keenya lama ta'a jechuudha. B'n keenya lama ta'a. Maaltu nu hafa? D'tu nu hafa. D'n asii qabna waan ta'eef. D asii qabna. Gatii B meeqa jenne? B'n lama jenneerra. Bakka C tokko haa buusnu. Amma gaa lama baay'isuu lama ida'uu lama baay'isuu lama wal qixa ta'a. Lama baay'isuu lama wal qixa ta'a. Lama baay'isuu tokko ida'uu lama daa ta'a mitiire? Kun lama baay'isuu lama meeqa? Afur. Afur wal qixa ta'a. Lama baay'isuu tokko lama ida'uu lama daa. Asirraa kaanee kana gamanatti yoo ceesisnu afur hir'isuu lamaan wal qixa ta'a lama daa. Kun yoo hir'atu meeqa ta'a? Lama wal qixa ta'a lama daa. Lama daa. Lamaafiri. Gamanas lamaafiri. Daan keenya meeqa ta'a jechuudha? Kun kanaan tokko ta'a. Kunis kanaan yoo hir'amu tokko ta'a jechuudha. Daan keenya gatiin daa keenyaa tokko ta'a jechuudha. Amma erga gatii kana argannee booda walqixxaatoo keemikaalaa keenya deebinee barreeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Walqixxaatoo keemikaalaa keenya barreeffannaa jalqaba otoo koofishentii isaanii hin barreessin dura wal nyaatisa keemikaalaa keenyaa barreeffannu. Maaginiizeemii ida'uu bishaanii ni kenna. Maaginiizeem haadrooksayidii ida'uu haadroojiin gaaziiti jenneerra. Amma gatii arganne kana bakka buufanna jechuudha. A bira tokko. B biroo B lama mitiire as lama buufanna jechuudha. C'n keenya hoo C tokko arganneerra. C bakka kana. Ittaansinee hoo D'dha mitiire? D'n keenya meeqa? Tokko. Erga bifa kanaatiin baafannee booda amma tokkoon atoomota achi keessa jiranii wal madaaluu isaanii cheeggoona jechuudha. Jalqaba irratti maal qabna? Maaginiizeemii qabna. Maaginiizeemiin keenya gama wal nyaatisaa meeqatu jira? Gama wal nyaattotaa tokko mitiire? Tokko. Gama firiiwoo meeqatu jira? Mee as dhufnee ilaallu. Iddoon kun tokko tubarraa waan ta'eef C'n keenya tokko. Iddoon kun tokko barreessineerra maaginiizeemiin keenya tokko. Wal madaale immoo wal madaalle wal madaale. Kan itti aanumaan haadroojiinii. Haadroojiinii. Gama wal nyaatisaa meeqatu jira? Lama baay'isuu lama afur mitiire? Afur. Gama firiiwoo asii lama qabna. Asii lama qabna. Lama da'uu lama afur wal madaaleera. Kan itti aanu oksijiinii. Oksijiiniin gama wal nyaatisaa meeqatu jira? Lamadha mitiire? Lama koofishentiin kun lachuu dhaabatte haadroojiiniidhaafis oksijiiniidhaafis lama baay'isuu tokko lama. Gama wal nyaatisaa lama. Gama firii keenyaa hoo? Eessaa qabna oksijiinii? Asii qabna mitiire? Lakkoofsi kun haadroojiiniidhaafis oksijiiniidhaafis dhaabatti gama firiis lama. Wal madaale immoo wal madaale? Wal madaaleera jechuudha.
Walumaa galatti malli kun mala algebraa jedhama jechuudha. Qabiyyee keenya irraa keessatti maal laallee balancing chemical equation by LCM mala hawaaxaatiin walqixxaatoo keemikaalaa madaaluu. Isa kana akkamitti madaalla jenne? Jalqaba baalaansii elementootaa yookaan kompaawundoota wal nyaatisa keenya keessa jiranii baalaansii isaanii barbaanna. Erga baalaansii isaanii baafanne yoo LCM yookaan hawaaxaa isaa barbaanna. Hawaaxaa sana deebineetu tokkoon baalaansii sanaatiif irra. Ergasii booda foormulaa keenya biratti bifa koofishantiitiin barreeffanna. Malli kun maal jedhama? Mala hawaaxaa yookaan LCM yookaan least common multiple jedhama. Lammaffaa kan nuti ilaalle balancing chemical equation by using algebraic. Mala algebraa. Malli algebraa kunoo mala akkamiiti? Jalqaba irratti walqixxaatoo keemikaalaa keenya barreeffanna. Erga barreeffannee booda walqixxaatoo keenya biratti bifa koofishantiitiin variabilii kennina. Variabilii A, B, C, D jennee baay'inuma akkaatuma kompaawundii keenya yookaan wal nyaatisa keenya irratti hundoofne kennina. Erga kenninee booda gatii elementoota variabilii kanaan wal bira qabneetu kaalkuleeshinii seetaappii goona. Erga kaalkuleeshinii keenya seetaappii godhannee booda tokkoon isaaniitii fi fakkeenyaaf A kun walqixa ta'a tokko jennee kaana yoo ta'e Eedhaaf tokko yoo kennine gatii A kanarra dhaabbannee gatii warra kaanii shallaguu dandeenya jechuudha. Erga gatii isaanii B'dhaafis arganne, C'dhaafis arganne, D'dhaafis arganne bakka vaarabiloonni kun jiranii gatii isaan arganne sana dhaqnee bifa koofishantiitiin barreessina. Fakkeenyaaf Eedhaa tokko kennineerra bakka E'n jiru hundatti lakkoofsa tokko barreessina. B'dhaa yoo lama kennine bakka B'tti lakkoofsa lama barreessina. C'dhaaf sadii yoo kennine C'dhaafis akkasuma D'dhaafis gatii D kaalkuleeshinii irraa arganne bakka inni jirutti barreessina. Dhumarratti walqixxaattoon keenya wal madaaluusaa cheeggoona jechuudha. Walumaa galatti walqixxaatoo keemikaalaa mala sadiin madaaluun akka danda'amu baranneerra jechuudha. Tokkoffaan inspection methodiidha. Yaaliidhaan tilmaamnee lakkoofsa bakka buusaa madaalaa deemuudha. Inni lammaffaan LCM'dha yookaan least common multiple mala hawaaxaa. Baalaansii baafanneetu baalaansii sanaaf hawaaxaa barbaannee hawaaxaa sana deebinee tokkoon baalaansiitiif irra. Inni kun mala LCM jedhama. Inni sadaffaan mala aljebraati. Malli algebraa kun immoo vaarabiloota baafanneetu vaarabiloota sana keessaa tokkoof arbitirarii lakkoofsa xiqqaa kennine achi sarara dhaabbannee kan warra kaanii barbaanna. Inni kun mala algebraa jedhama jechuudha. Bifoota kana sadan yookaan maloota kana sadaniin madaaluu akka dandeenyu kitaaba keessan irra taa'ee jira waan ta'eef kan nuti waliin ilaalle boqonnaa kana keessatti kana fakkaata yookaan paartii kana keessatti kan nuti waliin ilaalle kana fakkaata. Yeroo taanutti unit 1 paartii 3 qabannee walitti deebina jechuudha. Unit 1 paartii 3 keessatti maal laallaa? Types of chemical reaction kan jedhu. Gosoota wal nyaatisa keemikaalaa kan jedhu paartii 3 keessatti qabannee ilaalla. Hangasitti nagaan turaa isiniin jecha kan inni isinii dhaamu keemistiriin akkuma argaa turtan kaalkuleeshinii waan qabuu fi yeroo viidiyoo kana hordoftanii waraqaa keessan yookaan yaadannoo bira kaa'aati wantoota hojjetaman kana fakkeenya godhachuudhaan warra biraa gilgaalota kitaaba keessan irra jiru irra deebitanii riifara akkasiin gootan isinii dhaama. Namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatina. Yoo isinitti tole dhumarratti immoo yeroo viidiyoo keenya laaltanii VPN banadhaatii hordofaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaan tura.